Physics grade 9 unit 1 vector. What vector means? Content the section learning competence. Learning competence 1.1 representation of vector. Bakka buutota vectorii. Anywhere. Define the terms vector. Give some example of vector quantity. Fakkeenya nuyi halkabeedha. Represent vectors both analytical and graphical. Xaalamaa fi graafiidhaanis represent godhee keessatti 2.1.2 additional and subtraction of vector. Vector. Okay. Define the term resultant vector. Resultant vector isaanii idama vector resultant vector isaanii ni add two vector together. Vector lama including vector the same direction. The same direction and the opposite direction and at right angle to each other. Yoo kallattii tokko qabaate fakkeenyaaf amma akka ta'e kunis ol deeme walitti taatee walitti taatu kan ta'a kan iddoo kana kan ta'a akkana dhiiree habiibiin egaa kana iddoo kana gaafa takka maali akkana jechuudha. If it is the same direction, the same direction is it. If it is different direction, for example, akka taltiimute tokko taltiimute resultantiif isaanii maal taatee jechuudha. Idamni isaanii maali? Kunasiin akkatti gettiin kunasiin akkatti nasiin akka gettiima nasiin akkatti ol deema ofirra deebiin kaasa. If akkatti asiin ol deemuun 2 meter per second yoo ta'e haga deemus 2 meter per second yoo ta'e ida'amni isaan lameenii maal ta'a? Kallattii adda addaa waan ta'eef kun asiin gaddeema kun asiin gaddeema kun ol deema kallattii isaanii adda adda waan ta'eef walirraa yeroo hirrifnu isaan lameen meeqa dhufanii resultantii isaanii meeqa dhufa? 0 dhufa jechuudha. Kana jechuun lama hir'isuu lamaa meeqa? 0 because of different direction waan ta'eef. Gaafa immoo tokko akkana ta'e fakkeenyaaf tokkos akkana ta'e akkam goota yeroo akkana right angle waliin uumta fakkeenyaaf amma
Asiin gad ol deema. Asiin ol deemame eeguuf amma tokko asiin akka deemen walitti ol fixee waan akkatti asiin akka ol deema. Sambuusa resultant for isaanii asiin dhuftee jechuudha. Have you seen that? This is a resultant. Akkanatti argamaa jechuudha. Addition and subtraction of vector given. Okay. Bunyi tokko wallaaluudha. Determine the angle of a resultant vector. Use Pythagoras theorem. Pythagoras theorem determine the size of a resultant vector and resolve the vector into the horizontal and the vertical component. Labbaafi dheerina labbaatii maal jechuudha? Qaama labbaatii fi oloosaa dalgee fi oloosaa kan wanni goonuu jechuudha. Okay, kana goonumaa jettani determine the angles of resultant vector isaanii determine goota jechuudha. Maal goota? Gas goota yookaan tilmaamtaa inni murteessa ta'e yoo keessa qaba. And find the direction and resultant force two or more vectors using components of matter. Component of matter isaanii kana fayyadamtee maal goota? Direction, resultant force and vector isaanii lameen isaanii jechuudha. Opposite or the same isaanii dhufaaf jechuudha. Okay. Some application of vector. 1.0 some application. Define the equilibrium. Define what and explain important thing of forming and triangle of three vectors. Three vector triangle. When you in a curve out needs to define explain curve out what experiment to investigating the vector ganas pay attention written whenever you take a measurement of an object you are recording a physical property of that object. Whenever take measurement of object, you are recording a physical property of that object. One of it, yeroo feete yoo meeshaa qabatee objectii kan waraabde ati physical properties are good. The physical properties of object isaanii physical isaanii jechuun not chemical amti qaama isaanii jechuudha. And the further physical properties can then be calculated using what measurement fayyadamte physically property amaloota physical isaanii maal godhuu dandeessaa? Safaruu dandeessa. Maal godhate? The measurement can be what? Measurements. All physical quantity are either scalar or vector quantity. Physical quantity is quantity is many money. Yeah. Many money kana jechuudha. Maal jechuun quantity heddumina isaa quantity or either scalar qalqabeessa qalqabeessaa ta'uu gabaadha qalqabeessaa ta'uu maal jechuudha quantity heddumina. This unit look at what vector to detail vector irratti kan xiyyeeffate including example of vector fakkeenyaaf
victory kan qabatu. How to add them up kan godhatana why they are used. Vector are crucial in wide range of what application from landing on the moon. Crucially, one at the in wide range of the what application fayyadama bal'aa from what landing on the moon to crossing rivers and to keeping bridge standing up. Another see malgurura kara tijjati katama to landing. Sara kara cross the river lagoota katama and amas jerairo bu amo to landing and to keeping bridge of standing up massacre when you dildilaya hona harati aka keeping standing up tatu gudaya mali this uses faida victory representation of victor kabuya the victory representation representation kabuya the victory. By the end of this session you should be able to defining the term vector and the vector quantities of the and the physically does almost dynamic, graphically and analytically. What about the graphic and analytic cases over there? Okay, what are vectors? What is vector? Vector is what does it mean, vector? If you were asked for direction to your house, simply saying what? You adim fakkeenyaaf were asked for direction of your house. Gaafa mana keessan gaafatamte direction kallattii mana keessanii simply saying maal jettee 6 kilometers away, 9 kilometers away, 2 kilometers away jettee would not be very helpful. Makana wade humali not very helpful here. Waan fayyadu miti because sababni isaanii maali? Instead you need to what? Provide more information godhachuudhaaf yaada qubsatee tokko argachuudhaaf fakkeenyaaf kiiloomeetira 5 yoo 3-4 awwii jettee deebisa kiiloomeetira 5 fagaata kiiloomeetira 6 fagaata jettee deebisa yeroo ammaa kana wada karaa kamtu deebisa akkamtu dhufa jechuudha. Haati deebiftee saniif gaafii akkamtu dhufa dhiiroo bahanii moo lixaanii moo kibbaanii moo kaabanii yaada yoo dhufa deebisaa qubsaa ta'ee bakkuma takka deebisuudhaaf maal nu barbaachisaa? Vector gaafa kiiloomeetira 6 kiiloomeetira gaafa nu maal this what not vector, this what distance immigrate fageenya immigrate kallattiin bakka kallattiin ibsanii maali kiiloomeetira 6 kiiloomeetira north yookaan south yookaan west yookaan east isaa jiran it is full information gaafa qabdu gaafa odeeffannoo guutuu jechuu kattee kana kan namoota taate kan hanga deebi'u taate. Okay, provide more information. You need instead of you need what? You need provide more information. Information along with the distance direction is also required.